jaarraa kudha ja'affaa madda walaabuutti arganii gadaa haaressanii akkatti Oromoon humna ta'ee warra isa miidha karaa hundumaan ofirraa cabsuu akka danda'utti gadaa haaressanii tooftaa haaraan uummata Oromoo biyya isaa qabatee Oromiyaa amma jettu kan akka isheen ijaaramtu seenaa guddaa tokko. Seenaa sana booddee jaarraa salgaffaa keessatti Oromoon akkuma ta'ee waan inni qabu hundumtuu irraa fudhatame garba ta'ee eenyummaan isaa irraa fudhatame biyya isaa keessatti handhuura isaa keessatti alagaan waan barbaade godhee caccabsee yoo balleessu namooti seenaan isaanii ganaallee katabamee jiru warra akka Hayilamaariyaam Gammadaa warra akka Koloneel Alamuu Qixxeessaa utuu namni hin beekin utuu tooftaa diinni waan inni hojjetu utuu isaanitti hin beekin Maccaa Tuulamaa kan jedhu kana isaan illee barbaadanitu hin ta'in wanta seerri biyya sanaa wanta dhufuuf Oromoo jedhanii ijaaramuun wanta hin danda'amneef harka lafa jalaan walitti mari'atanii akka seenaa Oromoo walla keessaa baasan akka eenyummaa Oromoo deebisanii dagaagsan akka Oromoo uummata cimaa uummata beekaa godhanii kan ijaaramu godhan warra ijaaran warra lamaan kana maqaan isaanii dha'e malee jarri warri Maccaa Tuulamaa ijaaran maqaan isaanii baay'ee dheeraadha hunda isaa sirriitti himuu hin danda'u warra kana lamaan milikkituma waan sirriitti kanaaf jaarmaan kun jaarmaa abbootii jaarmotii Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo jaarmaa kana keessaa dhalate. Osaan immoo akaakayyuu Maccaa Tuulamaati. Micaa Maccaa Tuulamaati. Har'a deebi'ee Osaan akaakayyuusaa jaarmaa akaakayyuusaa kanaaf. Awwaarri kennuunsaa baay'ee nama gammachiisaa. Kanarra geenye arguun keenya gammachuu guddaadha. Maccaa Tuulamaa yeroo baay'ee ajjeesanii badeera jedhanii lafatti gatanii mootummaan sadiitti darbee ajjeesee hidhee balleessuu barbaadee namooti sabboontoti Oromoo warri kutatan lubbuu isaanii kennuudhaan wallaansoo guddaa irratti godhanii akka inni jiraatu gochaa turan. Seenaa kanallee seenaa guddaadha keessa bitaa hin dubbatu. Garuu kan nama ajaa'ibu akkuma nuyi bannee biyya alagaa keessa jiraanne osa Maccaa Tuulamaa duukaa baqatee biyya Ameerikaa dhufe. Achitti deebi'ee gisee biyya kana keessaa dhoobamu biraanchiin isaa biyya Ameerikaa keessatti ijaaramee amma deebi'ee biyya isaatti galutti biyya alaa ta'aa ture. Inni illee baranuma deebi'ee biyya isaatti galee of ijaare. Namooti akka isa balleessuu barbaadan hundumaa kanarra darbee yoona ga'umsaa baay'ee nama boonsaa namooti Oromoo keessaa kutatanii lubbuu isaanii kennanii hidhamanii doorfifamanii garafamanii jaarmaan kun akka isaan jiraatan godhaniif baay'ee itti boonnaa galata keessan bilisummaa haa ta'u hin jedha. Let me briefly mention two things in English. Maccaa Tuulamaa is the father and the mother of all Oromo organizations. For example, the Oromo Liberation Front emerged from Maccaa Tuulamaa. Many other organizations emerged in Maccaa Tuulamaa. For example, OSA is the grandest child of Maccaa Tuulamaa. History, there has been historical change that connected all of Oromo organizations together. So this profound organization made a very great historical mark on Oromo history, and it must be recognized. That's why the OSA is going to award this organization. So I'm going to invite all board of directors of Maccaa Tuulamaa to come here and receive OSA's award for 2019.